warroonni nu dura biyyaa ba'anii dullattu mata karraa'ee qaama dhiqaa jaa kan shamarraniitis kan dhiiraallee waanuma akka biqiltuu takkaan bishaan obaasa jaa yeroo dhufnu ni jijjiiramte bifti hundinuu qayyaramte manaa banutti taate. Wallahi nama Itoophiyaa kana diiyaaspooraa cimaadhaan jaabechu garbi hayyi akka ganda keenyatti diiyaaspooraa ajaa'ibaatiin jaabechu afaan Arabaa kana lamaasatti keessa goggoonaan jechuudha. Hoyya mana dubraa dhaqeetiin daffaraa bidiru batan. Ni ajaa'ibtu wallahi. Ati immoo gizee ol baastu namoonni faallaa kee kanaan waan kana akkamitti ol baastan qaanfattu jee si qeeqe yookaan immoo jechoota fokkotaa siin jaan hin jirani. Jilbaan mataa keessa dhiiteeti miila kee yaanii mataan namaa kunuun lolota angujuma san naagalee. Foog jechuun gubbaadha, tahati jechuun jala, yamiin jechuun mirga, yesaar jechuun bitaadha. Waraa jechuun duuba, guddaam jechuun dura, wasat jechuun walakkaadha, jiib jechuun fidi jechuudha. Yaani innis afaan qaba beekta gaalinis akkuma namni afaan haasaa qabuuti hau jettaanii akkatti gachiisu qaba akkatti bishaan dhuguu jira waa hundarraa haasaani beekta. Maal jettaan akkamitti itti haasofita masalan yoo gachiibsu feete akkam jettaan. Aannan dhaabbataniitu elman dhaabbatteetu gajjattee akka elmita akkanatti elmita beekta gaala akkatti elman akkana gadi godhan akkana godhane akka yeroo guutame re'ee akka jalaa godhan gartee. Yaani kijat ma yoro isaan jirre dhuga duraan kaameraa tokko jira amma kaameraa illee cabee qabeetu waan dhufu. Ashama harka fuuni jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtan sinaada qabu isin jecha qophii keenya keessummaa torbaanitti yeroo takka isin dabru wajjin arallee deebinee dachaanii jirra. Arraan tan ammoo dargaggoo ajaa'ibaa tokko qabadee dhufeetiin jira hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turan afeerraa teenyitan kabajaati. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeytan. Ani gaa maqaa kee Khaliifatti si beeka maqaan kee Kasirriidha eenyu eessatti dhalatte eessatti guddatte ammoo eessa jiraata. Amma kan kiyya Khaliifaa diineetiin jaama iddoon roota kiyya aanaa malkaa balloo aragdaa caffee waltaha bakka jaamtutti dhaladhe achumattiin guddadhe. Ammoo eessa jirta? Ammaaf biyya Oomaan jaamtuun jira. Oomaan jiraatte jechuun egaa biyyaa baate hangam takka? Eegaan biyyaa bee waggaa 4 fi ji'a 3 geenye jirra eegaan biyyaa bee eegaan manaa bee. Gaafa biyyaa baatu karaa kamiin biyyaa baate? Gaafaan biyya bahu haruma miilaa karaa taarifaatiin asumaan Soomaaliyaa keessa qaxxaamuree lasaanootiin basaasoon akkasitti Yaman geenye achirraa Yaman irraan karaa biyya kanaa dhufne. Tole Khaliifaan gaafa jiru hojjetaadha moo barataa turte biyyaa bahuuf yoo maaltu si kakaase? Gaafaan biyya jiru barataadhaan ture barachaatumaan maatiis gargaaraa barnoota amantiitis karaa waa sadii waliin oofaa ture. Abbaa kiyyaas gargaaraatiin barnoota amantiitis karaa galgala guyyaa barnoota qubeettis barachaa achumaan akaafaa fi waa hundaas achuma dhaabee barnootaas qalamaas lafa kaa'ee achi biyya raabe. Maaliif biyyaa baate jechuun maalirra dhaabbattee maaltu si kakaasee biyyaa baate? Wanni irra dhaabbadhee biyyaa bee ijoolleen kee tan biyyaa baate tan fooyya'ina fidde arkeetumaan anis akka isaanii kana ta'ee jijjiiramuu qabaa jee itti yaadeetuma guyyaa keessaa keessa seentee manaabe qarshii tokko son kishan qaadin akkasumatti manaabe. Mudannoon duuba gizee karaa baatu amma masalaan osoo gaafii biratti hin seenne gizee jalqaba biyyarraa baatu akkam ture akkamiin baate? Yeroo san keessatti yeroon manarraa gabbahu mudannoo ajaa'ibaa takkaatu karatti nu mudate yeroo manarraa gabbaanu birrii malee manaa baane manaa kaanee hanga magaalaa Araddatti miilaayyaanee magaalaa Araddarraa hanga ta'aanatti illee miilaayyaanee yooni beektatee malkaa balloorraa ilaa soqaa yaaneeti soqarraa ilaa dadar miilaayyaan rooba hamaatu jira. Achiin mudannoon jabduun tun kan mudattee galaanni gurguddaan horii fi harkoota kana cuma fuudhee deemu irraa qaqallifannee bakka bal'aatiin ilaa mudhiin nu seena horofnee jechuudha. Achiin magaalaa dadar keessa bullee achirraan yaani mudannoon sanumaan nu mudate jabduun. Galaanni kamitti isiniin fuudhin? Galaanni nu qabaniiti kaa isaaniifis maallaqaa warraa nu fuudhee nu deemutu
نقبي أركان نقبي خيسان وبس ما شاء الله هدو بريدة دا تلقى أما كليفة خنتي بربادي فوركس رتي عفيرو يادي أتي يرو هدو باديا خيسا خوجتو هجيلي خيسان سوداتا كاملي نما وانانجا وصو هنجنة وان دلي دوسان هند بابليكا غوتا وقامو بوستي غوتا وانت سان هجتشوف مالتو سيخا خاسي وأنسان هجتشوف نموتا يرو بجرى بهن جيرينيا كان أكنا سيني سلا أكنا سيني ندفنا وبيجتنا خيسة هندفنا جاء سنيفين أكب بيجوم تاني وأنا كنا خنا وجتني خنا دلجني أقوى تاني في الرالاني هو إساني تاتي أكد فني جت ما فين خرام يديا باس مثلا ما نمني أكخيجت قاد سجالة تاء بيكون جرتني يرو جل قبات فين قاد سجالة جرتها مخنا جرى جرو مخنا لا هنا أدونا سير كاس باجر تيجي شوفوا لنا أدونا كاس باجر لا لا خنا لا قاد أكاد لا بتشاجر أدو كباجر أيشو تاكسي تقعد سجالة تاجر أيشو الحمد لله رب العالمين الدنيا جرت اللي قاد سنتا أنا وقت تكوني جالس وين تاجر كيف حالك طيب اوكي يعني نمني وان كان دغم ايغا بيتما نمني قال ايغو بارسنتي مراسا يو تفتو تفات عمله اكسما باديا خيستي لي علمون ابادا فوت نرغمنيتو رهدودا غزي باديا خيس جران اخافا فدتني اخافو ديمني ريتي سوق ننجر جولن بوردون خيستو دردرما يرو خيخنا نمني جرو جچو اتي خنا ارغني ابان فدو ادفو ابان فدو حديثو هجي ارغو قبني دخايون خي إيه صح نمني وجي وجت خيسا بها نمني وجي وجت نيجي جيرما سانو ما فينا كستي أكيسان أكيديران سولين أركاني غافا دوران نصباتورن وروني ندرو بيجاباني دولت ودا كراي كامري كاجا خان شمرانيتيس خان ديران لي وان مكا بيكل تتكام بشان او باسجا يرو دبنو نيجي جيرمت بيفتي هنتيرو كيرمت مناونو تاج والله أنا ما أريد أبيك الدياسبورا كي ما نجابه كرتي هاي أكيد خيجتي diaspora ajaa'ibaa jaabeechu afaan Arabaa kana lamaasatti keessa goggoonaan jechuun hoyya mana dubraa dhaqeetiin daffaraa bidiru batan ni ajaa'ibtu wallahi. Sanii fi akka isaan biyya jiranitti illee mana amantaan akka zaahiraan harkanii viidiyoo hurkaa buusuu tanaas akka harkanii achirraa dhufan jennee bifa miidiyaatiin qopheessineef. Okay, miidiyaatti eegama miidiyaa dhufte hangam takkaati? Eegaan gara miidiyaa dhufe ammaan tana waggaa takka ammaan tanaan ga'e. Eegaan gara miidiyaa irraa dhufe. Okay, simannaan namoota duuba akkam ture? Abshiir namoonni inshaallah keessaa baataa yaani nu jajjabeessaatuma turanii warri gama komantiin tiktookiin baay'ee akka nu jajjabeessaa turan keessaa baataa abshiir jechaa turanii akkasumatti abdii nutti horanii ilaa irraan tanallee warroonni ni jirraa si wajjin jirraa waa takka yaadinii naan jechaa jiran baay'eetu jiru. Haa galatoomanii asumaanillee galateeffachuu barbaada. Waa hedduu bareedaadha. So duuba namni biraa faallaa waan kanaatiin amma irra hedduun nama keenya dalagaa humnaatis dalagaa fofokottuu isaanii hojii walitti hin deemnellee dalagaa garummoo gisee miidiyaarra dhufanii ni dhossan akka wanti sun waan safuu wayii ta'etti ati immoo gisee ol baastu namoonni faallaa kee kanaan waan kana akkamitti ol baastan qaanfattu jee siqeeqe yookaan immoo jechoota fokotaas hin jirani. Namoota baay'ee jira ati akkamiin waan akkasii irratti baafta ati akkamiin waan akkanaa goota maqaa nu balleessitee qajaajatu isaan akkas jaalatuun hamil manatti horanii daranuu akkaanan gallakkisu gortee akkasuma taasisan isaan takka akkas jaanii asatii afuriin gallakkisa jeetiin sammuu tija keessatti seef godha isaan sun orma jabeessan akkanas maaraati. Waan ajaa'ibaati. Ammoo namticha tokko makiinaa keessa osoo deemtanii dulloota dhiiraa arabaa bira inuman dalaginaadha viidiyoo jettu takka ta daleede ta namtichi kun hanga ammaan fuunee teessa akka jettee namtichi sun inni hanjaa uumaa irratti godha malee sun fuudhee jira inni lammii biyya Taanzaaniyaati biyya tana keessatti haadhaa fi haati Taanzaaniyaa abbaatu abbaa Oomaanidha malee biyya tana malee. Duuba yoo amma akka tasaa viidiyooleen keessuun hedduu ilaalamti. Araboonni ilaalanii hiikaa fa'aa namni Oromoo fa'aan bira dalaganii hiikaa itti godhanii akkamiin viidiyoo akkana na waraabda jee yoo dubbisitti godhe shakkitu akkas na godhette. Yaani numaan shakka qalbitti yaani numaan shakka akkasitti shakkamu. Shakkiin akkasii hin jiru sirriitti na amananii waan akkanaa tana khaliifaa waan akkanaa waan hamtu dubbataa yaanii hin yaadan isaan akkasitti hin fudhatan. Viidiyoo akkamii si hayyame arabni viidiyoo namaan hayyamu uummata keenyaa wajji. Gurbaan bira jiru kun ilaa irraan tanaa tiktookii qaba khaliifaanuu jedhee takkaa yaadeen beeku amma dura waayifaa wayii takka nuuf fidee ture. Tiktookii biran maallaqa achirraa harkatanii naan jedhe.
ayya inshallah nin fedhadha jeetumaani beekadhu oromoo poostiidhaan mudhii kutee jira viidiyoo irraa xiqqeessi jedhanii oromoo irratti hubachaa jirti. Akkasitti ayyee jeeni viidiyoon harkan afaan arabiiti yeroo baay'ee dubbadhaanii viidiyoo harkanii natti fidanii si naan jaanii hanjamaan godhaniitu mana bira darban. Viidiyoo afaan araballee ta nama barsiiftu takkan argaa gisee hedduu akkana jechuudha akkas jechuudha jettee sanii injoo godhumaaf moo dhugumaan barsiisuuf. Foog jechuun gubbaadha, tahati jechuun jala, yamiin jechuun mirga, yesaar jechuun bitaadha. Waraa jechuun duuba, guddaam jechuun dura. Wasat jechuun walakkaadha, jiib jechuun fidi jechuu. Aaxii jechuulleen fidi jechuu. Aaxii huwa isaa kanne, aaxii hiya isii kanne, aaxii fuluus huwa maallaqa isaa kanne, aaxii fuluus hiya maallaqa isii kanne, aaxii fuluus walat maallaqa ilmoo kanne, aaxii fuluus baabaa maalanta, maallaqa abbaa keeti kanne, aaxii fuluus maama maalanta, maallaqa haadha teeti kanne jechuudha. Isinii galee? Dura yeroo takka wayii viidiyoo takka gallakkise waggaa yeroo akkanaati. Akkana yaani akka madaami mana keessatti minna foog tahati jettee mana keessa nama isiin aariitu. Kana yeroo fogu takka poosti godhu viidiyoo nama kuma dhibba lama mookkanan laalamtee guyyoota akka keessatti hayyi. Edoon namni koomatti jala barreessee rabbi sodaadhu nu deebisi jedhanii baay'ee barreessinaan edoon namni dilma kana rakkachaa jira jeetumaan san irratti hundeeffame. An jalqaba duraa isuma sanii fooloo Oromoon baay'ee na gooteewu. Okay, waan ati afaan arabaa haasoyteef. Hangumaan beekurraa jeetiin itti himammaas. Hangaan beekuu kana yoo dogoggorallee sirreessaa jeetumaaniin akkasitti ol gallakkisaaf. Waan ajaa'ibaati. Okay, ammoo biyya galuudhaaf karoora hin qabdu. Inshallah yoo rabbiin jee biyya gallee biyya biraa fa'aa waraqaa baafannee akkasitti deemuudhaaf yaadanii qabna. Amma seeraan alaan jirta? Amma seeraan alaan jirra. Rabbi siyaa eegu. Waan biyyatti hawwuu turte jechuun osoo biyya san dhaqee kanan godha jettee hawwuu turte immoo eega dhayite siif hin milkaa'in maaltu jira? Gaafaan biyya jiru hawwaa ture as dhufee biyyatti nin godha jee yaadaa ture. Yani inshallah rabbi je masgida illee ni jaaraa yoo biyya san dhaqe wagguma afur jee qabadhee ture duraan wagguma afur taa'eetiin biyya sanii galee masgida haadha abbaa sajjii yani tilmaama yeroo achirraa godhu akkaan itti yaadisan hin taane malee wanni hundi faallaa taatee dalgalutti galtee wanni jallisun illee nu milkoon masgidaan jaarafaa jeetiin ni yadhe gantuba keenya san keessatti masgida tokko kan namnitti salaatuun jaari jeetiin ni yadhe. Rabbiin yaatee fi taasisaa baasu. Okay, dandeettiin tantee hoo maali ta'a jechuun ati dandeessu masalan sadarkaa barnoota keetiitiin haa ta'uu kannaa uumamaatiin haa ta'uu wanti ati dandeessu maal? Sadarkaa barnootaatiin waliin hin danda'u waa shalaguu tanaan danda'a sirriitti. Waa shalaguu sirriitti dukka irraa kaasa. Herrega. Kabiraa kannaa biraa waa'ee aartii irratti aartii hoggan jiru dirqama wallee qofaan osoo hin taane amma ati gisee hedduu wallee irratti hin xiyyeeffattu hin jiru akkanumatti gootee waan daleedu poostii nama godhulleedha. Nama waa'ee amantaa sodaa rabbii dhugumatti qabuudha agarsiisa viidiyooleen kan kee akka nama kaanee sirbitee maal jettee akkasitti dilas hin argine viidiyoo argee hin qabu an madagama kiyyaan jechuudha yoo gootellee hin beeku garuu. Aartii walleetis ta'ee karaa kaanitiin dandeettuma waan wayii takka aartii jechuun footoo kaasuunis aartuma waan dila takka keessaa qabu kanneen keessaa maal qabdan? Kanneen keessa jiru akka darasaati alaabaa darasaa tokko waa'ee darasummaa tanaan qabu malee waan kana keessaa waa'ee aartii tana keessaa takka harkan qabu. Okay, barnoota diinillee baradheetiin jira jettee quraana hangam takka baratte? Amma quraana alhamdulillah juzuu 30 buuseetiin jira rabbiif galanni haa ga'u. Wow, mashallah gaafa san biyyatti naannoo keessanii baratte moo darasummaa deemtee baratte? Naannoo keessatti baradhe bittee loo waa nyaadheetumaan achi deemee baradhe. Wow, mashallah. Dhagee mudannoo gaalaa wajji qabdu amma reefu viidiyoo ta'e takka osuma laalu namalee jira jettee namni gaaddiduu gaalaa jira taa'ee aduu ofirraa dhorku. Gaalaa wajjin wanti si mudate maaltu jira? Gaalaa wajjin wani na mudate guyyaa tokko anallee ni mudatte saayiba guyyaa tokko illee ni mudatte. Ramadaana keessa gaala kana miilatti waa hina jeet jaaniiti hamiila lamaanitti katti hidhan tokko jira jidduu maraniitti hidhan tokko jira isa san ramadaana keessa an gaala kana gaafa sana hedduu muuxannoo isaan qabu fuula duraaniin akkatti dhufeef gaala fuula duraanitti dhufa moggaadhaan akkatti miilatti hidhan malee gaalli gama jilbaa kanaan dhufee mataa kana keessa dhadhee mataa keessa kan na sossoote mataa. Baay'ee takkaan rifadha akkamitti gaalli kun akkana na godha jedhee eegas booda yeroo san keessa baay'ee takkanatti dhagahamte
addunyaa lafaan hin beektu hin miidhu jeetumaan dhiise. Kanarratti aantu guyyaa tokko saahiba kiyya homoo waliin jiru guyyaa iidaati. Araboonni kun iida kana hin jiru beektaa hin qabu kana. Dhufaniitti qabi jaanii yaamanii hangaba duubaa kanaan jira. Mudawwara adii kana ofirraa qaba. Guyyaa iidaati. Mudawwara adii inni ofirraa qabu kanaan qabiidhii jedhanii gaala achi jee mucaan hidhii qabe. Gaalli guyyaa fayyidaa kanaani irratti qoqqabe. Irratti qoqqabatee guyyaa isaa dura. Isin achuma gaaluma biratti itti godhu kaasanii. Nuti bakka bira goone bakka biraatti makiinaan dhufite. Bakka biraatti makiinaan dhufite qabaayee akkasitti guyyaa sana uffata irra balleesse baay'ee takka rafa balchiise guyyaa sana. Waan ajaa'ibaati. Okei ammas makiinaan deemteeti viidiyoo takka irratti arabticha kana makiinaan si geesseeti ulaa irraa bantee egas booda miilan deebite. Wanti sun yoo maali beeka goote moo akkuma dhugatti akkas. Laa araba iftuurummaa qaba. Araboonni asii kun xiqqishoo ulaan banan qabatti yaa malee. Dheeyitee ulaa irraa bantee miilaan ol deebita. Makiinaan si geessaniiti ulaa irraa bantee. Makiinaan geessaniiti miilaan ol deebi'e. Waan ajaa'ibaati wallahi. Tole Khalifa guyyaa dura biyyaa baatee egaa dheeyitee jettu biyyaa bahu osoo achi hin gahin dura ilaalcha ittiin biyyi san laaluu turte akkam yaani hojiilee akkanaatiin dalagattee yaaddee turte. Wallahi rabbiin harka hojii akkanaa niin hojjedha jeellee yaadeen beeku laakiin duraan osoon biyya jiru obboleessa kiyya tokko biyya arabaa kana dhaqee biyyatti deebi'ee ture. Bar lafa akaafanii maali jennaan baadiyyaa tana keessatti gaanii beekta yeroo lafa akaaftes wanni ati harkattu hin jirtu hanga maatii hojii jirtu galiin guutuun maatii hojii galti maatuma galti waan kana ta'eef biyya yaman kana baay'ee akaafanii jechuu dhageenyaan akaafaniis maallaqa namaa kafalanii mii jeetiin biyyaa beeka afaan biyya jiru sanni yaade. Okei akaafaa deemanii akka akaafan osuma beektu garuu gaala akka eegduu fi bakka akkanaa akka dalayduu yaanne mi? Kanatti yaan. Qilleensi bareedaan baadiyyaa keessa jira. Namni bareedaan baadiyyaa keessa jira. Riskiin bareedduun baadiyyaa keessa jirti dhugaa rabbi. Oksijiinii bareedaa waa hundarraa argan. Kunoo asiin timira jechuudha. Kuni xixiqqisha malee timira irraa inni arganna bishinga irraa illee ni argana laa. Maashaallah. Okei dhuftee gisee kanaa wajji wal agartu maaltu si mudate? Yookaan immoo fiilingiin kee akkam ture miirri kee? An miirriin gaafaan biyya kana keessattuu biyya kana keessaa seenu hanga ji'a torbaa bakka takka hojjedhee achi booda ji'a torbarraa hojiirraa ba'ee deddeemuu dalagarraa maallaqa kafalatanii biyya arabaa kanatti deeman gatii baay'eedha. Riyaala 500 suudii kana faadhaan deddeemanii wanni fokkottu nama mudate keessaa biyya tana keessatti riyaala 50 kafaladheetiin dalagaa dhaqee bakka san hojjedhee ji'a takkaa fi guyyaa 10 waan riyaala 50 taaksiin dhaqe san sanuu osoo hin harkatiin abbaas haaleetti riyaala 50 baasee bakka biraa dhaqe. Maaliifoo baatee akaaf waa dalaydee maaliif maallaqa osoo hin fudhatiin baate? Maallaqa hin kennan yaani maallaqa namaa kafaluun hin jirtu hangumaan lafa baruu jeetiin hojjedhee maallaqa hin kennan dhaaba cufarratti barreessite Oromoon tun dhaaba kana hundarratti barreessanii birrii hin kennanii hin hojjetinaa jetti hangumaan lafa baruu jeetiin hojjedhee akkasitti dhabee bakka sanii achii deeme. Waan ajaa'ibaati. Okei eegas booda dalagaa tana dhufte? Eegaan achi booda deemallee dalagaa kanallee hin dhufne namni biyya takka keessatti dirqama ati tasgabbooytee jiraachuuf namni biyya tana keessatti dura jiraachuu barbaachisa. Yoo namni dura hin jiraanne ni rakkatta. Namnummaan jiru kunu gaafni ati addaan bartu yoo rakkoo tana keessa seentu malee hin beektu. Namnummaan duraan nagaa fayyaa yeroo hundi wal gaafannu cufti bilbila hidhatanii rabbi irratti hirkadheetti gallakkisee deemee arabni karaa deemu jechuun amna guyyaa takkaa guutuu kurii konkolaataa na fuudheetuma dhaa biyyeetumaan ispaalti rabbee biyya shurxaan keessa jiru keessatti za'a takkanaan deemee lafa naa ka'a za'a lama deemee lafa naa ka'a osuma akkas jedhuu magaalaa dhaqee magaalaa keessatti arabtichaan duraan beeku ka taaksii tokko jira isa sanitti sagalee qabee birrillee harkaan qabu booda yeroon dalageen birrii sii kafala fuudhii bakka hojii nageessiin jedheen fuudhee bakka hojii nageessi achirraaniin bakka tana dhufee birri isaanillee kafalee bisaafillee achumaanii laasii asuma jira ilaarraan tana. Waaw maashaallah hedduu bareedaadha. Biyya san keessa amma gaasu darbiyaa nama qabanii hoggoo nama qaban nama hidhanii nama galchan achitti hoo qabaa fi galchaan tun akkam? Biyya tana keessatti dararaa hamaatu jira biyya tana keessatti dararaa akkanan jedhamneetu jira. Yeroo si qabanis mana hidhaa keessatti sirriitti si nyaachisanii si obaasanii eega si nyaachisanii si obaasan booda namoota daangaa eeganii jira biyya tana kan kola leellifatee jechuudha. Yeroo gasi darban
hisaabaan ala si cafaqaniiti cafaqqii an kanan jaamne gartee qaama kana cufa simmadeessanii akka ati lammaffaa asitti deebine jaanii Yamani gasi darban. Biyya nama galchuun hin jirtu jechuudha. Gizee amma duboo galuu yoo barbaadde osoo hin qabamnetti. Fakkeenyaaf osoo hin qabamne galuu barbaannaan shafkii irraan ba'anii dhufa yeroo seenan shafkii sullama asiin si kaanii sullama achiin si kaanii sullama kana gubbaan miila achirraa fudhattee achirratti jettee achiin gabbuuta. Akkasitti galta yaani yoo akkasi galu akkasi yoo galta uleen si cafa kan tunis nasiiba. Nama hamara rabbi si buusuu mala tolarra rabbi si buusuu mala khayra lamaa sadi si dha'u. Kun ammoo dhukkee sirraa kaasan suuraalee siifin argamee waasaappii jalatti ijji teetu nuus ilaaluu hin dandeessu. Okay duubaati sin sodaachisu kun amma. Kana na sodaachisuu keessa magaalatti dhiyaaddoon waan hin barbaade arabumatti himee naafida fuudhee nageessee waliin dhaqee waan hin barbaade bitadhee isa konkolaataa isaa eegaa jechuudha arabticha hojii jiru achiin konkolaataa sana kaa'ee asitti na deebisa malee magaalaa dhaqee jinniin na bira jirtoon magaalaa dhaqee ka namaa ispaaltii rabbee viidiyoo waraabuu kana keessa jiru. La hawla wa rabbi siya gaafa fakkotaadha uleen sun ummanni isaan ummanni arabaa namaaf illee hin na'u tole gaayyee rabbiin si eegee nagaan biyya si adeebisu mudannoon gaate amma gaala horii hundaa jira na fakkaatee bakkatti jirtu san. Horiin inni jira. Biyyatti gaafa biyya jirtu gaala ni beeytaa wajjin yaani jechuun maatiin ta'e ni qabdi yookaan eeyidee ni beeytaa jechuu fedheeti. Wallahi horiin numa jira takkaa eegalleen beeku bakkumatti dura keenya nuti horiin abboola homo sadifaa jira. San bakkumatti gonqoo dura keenya. Takkaa eegalee beeku horii. Gaala hoo? Gaala numaa hun beeku waan gaala gaafaan dura bakka tana dhufu ni sodaadhaa gaala. Akka nama qeerransa sodaatutti xarafa xarafaa kun waa jalaa fuudhee fut deemu gaanfa. Arabticha anuma laala lakkuma lakkaa'ee itti dhiyaachuu eegale malee. Ammaan tanoo amma akkami jechuun osuma akka sodaattu. Ammaa tana akkuma namatti ilaalaa akkuma. Akkuma maalitti ilaalaa? Akkuma namatti ilaalamaan tanaan sodaadhu gachiibsuus ol kaasuus waa hunda isaa irra yaabbadhee gulufsiisuus son qofaan sodaadha malee qoonqoo dura kaa'uuf waa hunda qabee hidhuuf waa hunda sodaadha. Okay, gaafa guyyaa miila jilbaan si dhiite gaafa san jilbaan si dhiite mataa. Jilbaan mataa keessa dhiiteeti miila yaanii mataan namaa kunuun ni lolata guyyuma san naagaleewu. Agar namani lulata okay jaalala amma masalan maati laal beeladonni kun hundi isaa hiikaa mataa isaa qaba ilmaanii wajjin nama isa nyaachisu wajjin ati gaala irraa mudannoo qabduun alatti wanti irraa barte maali akka beelada tokko tokkotti gaalli gaa akka amantaa keenyatti waan jaalatamaadha. Akka wankootitti gaalli hisaabaan ala yaanii inni wal miidhuu yaanii xiqqaan guddaa miidhuudhaaf hedduun jarjaru ilmoo isaa miidhuu kormaa isin miidhuu yaanii dhaltuu tana ilmoo yaanii dhaltuu tana wal jala yaadu gartee ta'an malu tana dhaltuu tana miidha malee kormaa fi kanatti fiigee tuunis kana fiiguu hin qaban amaloota akkasii. Okay, isaan walitti fiigan akkam gootaati? Yaanii inninis afaan qabaa beekta gaalinis akkuma namni afaan haasaa qabuuti hau jettaanii akkatti gachiisu qaba akkatti bishaan dhuguu jira. Waa hunda irraa haasaani beekta. Maal jettaan? Akkamitti itti haasawita? Amma masalan yoo gachiibsuu feete akkam jettaan? Yoo gachiibsuu feete jettee gachiibsita. Arabiffamuu Oromiffamuu kun? Akkaataa Araboonitti gachiibsan ka jaanii gachiibsanii jaanii xiqqaa nama gartee wantatti yeroo ol kaasan akkas jaanii. Akkam? Jaanii ka arraba yeroo gartee jechuun yeroo akkas jechuun sossobuudha yeroo kana ni sossoban. Yeroo inni dhaabbachuu hidhee akka nama maatiin keenya yeroo harma horii elmu jedhu gorte. Okay, elmitee yoo ni beekta? Niin alma alaatuun niin alma amma reefu taraa elbeetti. Okay. Okay, aannan isaa wani dhuyda? Anaan dhugee hayi. Aannan isaa arabni dhugee waan arabni dhugutti yaanii hedduu isaan ati dhuguu kana itti dasin jedhu sumaaf geja malee. Okay, ati duba si helmaree qicee kabeetee dhuyda? Yaani qicee yeroo isaan hin jirre dhuga duraan kaameraa tokko jira amma kaameraa illee cabee qabeetu waan dhugu. Kaameraa illee cabee. Okay, duba gizee elmitu dhaabbattee elmitamoo anna akkamitti elman? Aannan dhaabbatanii tuba elman dhaabbattee tuba gajjattee akka elmita akkanatti elmita beektaa gaala akkatti elman akkana gadi godhan akkana godhane
akka yeroo guutame re'ee akka jalaa godhan gartee akkana godhan. Allachuu gaala argeetis hin beeku ayyee okay wanna guddaadha gaala fakkaata gaa. Tokko harka qaba tokko qabee dhaabbataan amma yeroo qabe arabtichi nan bira jiru ni alma ansaanii san qabeetiin dhaabbataan akkatti. Okay ati yogga ilmitoo eenyu si qaba. Amma yeroon tiyya mataa kiyyaa elmadhu isaan na bira taa'uun qaban dirqama yaani yeroo anaaf elmadhu. Namoonni dhiisa waan ta'eef yaani hedduu qalbii isaanii itti jettu. Motoroo yaa akkatti itti harka tokkoon qabanneeti akkatti godha. Gaafa si dura utaaleen qabu ni hidhanii duubatti miila. Ni hidhan miila hudduu duubatti kasi dura sossoo'u jira. Miila kana hudduu duubatti qixxim gooteeti qil gootee hiitaan aadaa hidhanii jira. Okay waan ajaa'ibaati wallaahi laziim. Anamma waa'ee gaalaa hin beeku. Barti qubati qoon baran malee asittuu ukkatti qabanii osoo kararraa qaban osoo hin beekne takkuma takkaan osuma nu barsiisanii ammaan tana numarra dhiisanii mana tattaan. Mashaallah ummanni si amannaan hedduu bareedaadha. Okay kana booda maal godhu yaada qabdaree? Kana boodaan fakkeenyaaf biyya kana keessaa faa baay'ee takka bahu hawwii qaba. Biyya kana keessaa ba'ee kara biyyaa galee biyyoota tokko tokko yaani deemee biyya biraa sila kara suudii kana faa deemee biyyootuma hojiin jirtu dhaqee hojjechuudhaaf yaada qaba. Biyya keessatti haala hamaa rakkoo jira jechuu kanaa jira waan ta'eef biyya biraa waraqaa baafadhee deemuu barbaada. Ni dandeessa amma faa suudiin toltee jirti jechuun nama seera qabeessaaf seera guutuudha yoo adeemtu ta'e dilas wanti akka duraanii dhibban akka duruu gaafa nuti jirru sun ka jirtu hin sahu namni keenya ni kabajama jechuun dhagee kanammoo haa ta'uun waraqaa yoo qabaatteedhaani karaa gaaraa sanii ni miti rabbi si haa gargaaru. Dubama laalate nama miidiyaa taatee jirta karaa biraatiin namni irra hedduun miidiyaa irraa fayyadamaa jiranii folloora karaa 300 olii qabda tiktaak irratti mee? Waan namni waggaa meeqatti fiduu hin dandeenye ati waggaa takka keessatti qabda ammas dandeettii konfidensii waan takka ittiin hojjechuu qabdi. Namni irra hedduun miidiyaa irraa fayyadamaa jira akkuma isin jee galii achirraa isa argataa jiran kanarratti hojjechuuf hin yaadne. Kana yaadee jira kana baay'ee takkaan hawwii qabaa fi akkamitti irratti hojjetanii akkamitti galii irraa argatanii fakkeenyaaf nuti kun hojjenneetuma galleetuma viidiyoo korbatti beeyta yeroo hojii sanuu hafiifaa waraabna malee beeyta hedduu baay'inaan ni waraabnu. Irratti kana hawwii qaba laakiin hin mijjanne haalli hin mijjanne kan goonare haalaatu mijjatin. Galtee faa beeksisa dalaguu dalagaa mataa keetii uummattee irratti hojjechuu kana hoo yaanne. Kanammoo fakkeenyaaf biyya arabaa kana fa'aa keessatti as deebitee waan akkasitti irratti hojjechuu hanga biyya keessa jirtus irratti hojjechuu baay'ee takka kun hawwii. Inshallah yaada muraada keessee haa guutu. Wanti gaafa ati biyya jirtu gaafa biyya jirtu siif hin galin eega biyya tanaa eega biyyaa baate sii galee maal fa'aadha? Wanni gaafa biyya jiru naaf hin galin laakki wanni gaafa biyya jiru naan galin eegaa dhufte naa galte namni hojjetanii jijjiiramaa namni waan takka hojjetee firii ni harka tanaatu naa gale biyyatti namni hojjetes ni jijjiirama waan anumatti fakkaatu dukkana na duratti. Jijjiiramni biyya keessatti illee yoo daleede akka dhufuudha kasii galee ammami? Yoo hojjettees ni jijjiiramtaa biyyatti illee yoo hojjette galtee ni jijjiiramtaa waan jaamaa naa galee eegaan biyyaa beekta. Hedduu bareeda. Okay namoota akka kan keetii amma ijoolleen teenyar hedduun qaqquma kee kanatti baadiyyaa garaagaraa keessa ta'anii carraa niitoorkii qabaachuu hunda hin qabneetu jira. Uummata akkasiitiif maal dhaamta carraa? Obsaadha ajaa'iba rabbii obsa isiniif haa kennu gaaf tokko keessaa baatanii obsaadha arra barumtaa waan ta'eef boru arguuf boruu dhugan jettee oromoon waan san ta'eef gaaf tokko keessaa baatanii akkuma jirtaniin obsaadha waan hojjettan walirra kaayyadhaadhaan jaa keessattuu namni keenya wanni itti isaan kasaarsisee fite akkas akkaabaluu taanaa olii gagwaafa facaasu waan hojjettan walirra kaadhaadha rabbiin keessaa isin haa baasun jaan. Hedduu galatoom dhumarratti dhaamsa waliigalaa wanta itti dhaammattu dhiiraaf dhalaa osoo hin jennu namoota miidiyaatiif qabate. Namoota miidiyaatiif wanni an dhaamu rabbii keessa sodaadhaadha guyyaa addunyaa tanarraa yaa'an hin beeku waan ta'eef rabbii keessa sodaadhaadha haadhaa fi abbaa keessanitti toloodhaadha haadha abbaan keessan isiniin biyyaa baatan kun akka itti haadha abbaan keessan biyya keessatti itti jiran quba hin qabdan irra baay'ee nama ka quba hin qabnee jira tokko tokko ka quba qabullee naanuma jiraatu malee ka quba hin qabnee jira haadha abbaa keessa rabbi isin haa yaadachiisu abbaa keessa yaadadhaadha waan hojjettan biyya arabaa kana keessatti baasiin guddisina akkuma ilma namaatiif du'ee qabrii dhaqutti biyya namaa keessaa asitti waaran Itoophiyaa galla waan ta'eef hundummaan keessanuu waan hojjettan firii teessan wayirra kaadhaan jaan kanaan dhaamaaf dhaamsa.
hedduu galatoome yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asirratti na wajjin forex entertainment irratti keessummaa taateen argamuu keetiif wallahi hedduu galatoome ati hedduu nama jabaadha ulfaadhuun sin jechuu barbaada addatti. Isinilleen miidiyaa guddaa biyyattiin qabdu kanarratti naaf heeruu keessaniif hedduu takka galatoomaadhaan isin jechuu barbaade. Tole ulfaadhu tole daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin keenya keessummaa har'aan tanaa kan kaliifaa dargaggoo kaliifaa wajjin goone kana fakkaata hanga qophiilee keenya hafanii walitti deebinutti nagaan nu tura.